bulee horaa keessattis dargaggoo tokko ajjeesan. Dabalata isaaf Jaalboora Addunyaa. Maqaalee garaa namoota nagaatti moggaasuun waraanni naamusaa fi akeeka malee socho'u kanneen barcuma siyaasa faashisticha Abiy Ahmed eeguuf gochaa ajjechaa raawwatan jabeessanii itti fufanii jiru. Impaayera namni manaa nagaan ba'ee galuun dadhabee keessatti haadhi ilmaan ishee bobbaastee qara laalaa afaa jirtu keessatti ajjechaan raawwatu guyyaa guyyaan dabalaa jira. Bitootessa 8/2023 galgala irraa ona giddaa ayyaanaa keessatti dargaggoo Araarsoo Dabaloo Dureessaa jedhamu halkan sa'a 5 irratti bakka inni mana siree qabatee jirutti kutaa ciisichaa inni obboleettii isaa waliin kireeffatee gadi baasuun rasaasa itti roobsanii ajjeesan. Dargaggoo Araarsoon dhalootaan aanaa eebantuu ganda Dongooroo yoo ta'u gara aanaa giddaa ayyaanaa keessa qaxxaamuree barnoota osoo deemaa jiru Oromummaa yakkanii ajjeesuun reeffa dhorkatanii obboleettii isaa daa'ima umurii 13 ari'anii eebantuutti galchan. Oduma ajjechaa wal qabatuun waraanni faashisti PP bitootessa 10/2023 godina Gujii Lixaa aanaa Bulee Horaa ganda Roophii Magaadaa iddoo addaa Bantii Adaamaa jedhamu keessatti nama nagaa dargaggeessa maqaan isaa Gurraacha Galgaloo Bulee jedhamu mana jireenyaa isaaniitii fuudhanii daandii irratti rasaasaan ajjeesuun reeffa maatii dhorkachuun maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Murni faashistii PP dargaggoo humnaan magaalaa Buraayuu keessaa qabee mooraa leenjiitti yoo fe'u Baarargee aanaa Dadar keessatti ammoo bakka tokkotti walitti qabaa jiraachuun beekame. Jaaliraan Gameessaa guutuu gabaasa kana akka nutti isiniif dhiyeessiti. Abiy Ahmed aangootti yeroo dhufu impaaretti keessatti nagaa akka fiduu fi yaada mo'ataan wal mormuu akka qaban dubbatus gaaffii siyaasaa impaaretti keessa jiru teessuma irratti deebisuu irra afaan qawwee filachuun lubbuu dhalootaa akka baalaa harcaasaa waggaa 5ffaa kakatee aangoo fuudhee ga'uuf guyyoota lakkoofsisaa jira. Murni waraana labsuun gaanfa Afrikaa keessatti adda durummaa qabaachaa jiru bilisiqinnaan barcuma aangoo isaa jabeeffachuuf loltummaaf naaf ta'u warreen jiru dargaggoota qe'ee isaaniirraa humnaan qabee mooraa leenjiitti geessaa jira. Bilisiqinnaa karaa kaabinootaa fi waraana isaa dargaggoota bulchiinsa magaalaa Buraayuu keessaa humnaan qabanii magaalaa Holotaatti walitti qabaa turanii fi kanneen magaalichuma Kellaa, Maaramii fi Kattaarraa kaleessa bitootessa 10/2023 osoo maatiin bo'uu gara mooraa leenjiitti fe'anii jiru. Baarargee aanaa Dadar keessatti roobii darbe bitootessa 8/2023 irraa qabuun caasaan murna bilisiqinnaa dargaggoota humnaan qabuun mooraa leenjiif qopheessaa jiru. Dargaggoota walitti qaban kana keessaas maatii isaaniin qarshii 10,000 hanga 15,000 kaffalaa isiniif gadhiisnaa jechuun maallaqa irraa nyaachaa kan jiran yoo ta'u namoonni caasaa waraanaa waliin ta'uun qeerroowwan Oromoo qalma galata hin qabneef dhiyeessaa jiran Kadir Hussein Alii fi Yuusuf Husuunee ta'uu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Godina Baalee aanaa Dalloo Mannaatti barsiisonni saamicha maqaa hongeen taasifamu morman hidhamuun dhaga'ame. Jaalgalma Oromoo waan qindeeffatte qabdi. Yeroo garagaraatti maqaa uummata Oromoo Booranaa hongeen miidhameef jechuun maallaqa miinda hojjettoota irraa muraa gara dhimmi isaaniitti deebifachuu akka jiran dabballooti PP miinda barsiisotaatiif hojjettoota waajjira barnoota aanaa Dalloo Mannaa irraa kutuuf jennaan hojjettooti honneen mormachuu jiran. Miinda hiisan akka irraa cituuf dhaabbabuu isaa gonuuf adeemtanii mallatteessuu diddanii jechuun miinda hojjettoota waajjira barnootaatiif barsiisota hafaluu fi diduun qabatanii jiran yoo ta'u hojjettoota kanneeniif miindan jilamaa hankaffalamin jiraachuu maddeen keen odeeffachuun gabaasanii jiran. Barsiisoti qarshiin nu murqaan barbaadam yookaan nan beelan saaxilan birga'uutti hin jiru waan ta'eef nu qarshii mallatteessine muruurraa ofii heennaa walis sassaabne hawaas keen Booranaa habeelan dhumuu jiru birgeessinaa malee isaniitti hin kenninuu jechuun mormii ibsatanii jiran. Didda barsiisotaa han hordofuun gurraandhala 9/2023 irraa haasuun manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaatiif lammaffaa hojii isaanii idilee baruuf barsiisuu magaalatti argaman dhaabanii jiran. Sabab kanaan sodaachisuuf jecha mootummaaleen barsiisota sadiidhuun aalichittu akka babal'ataasuu irraatti argama. Barsiisoti hidhaman maqaan isaanii Barsiisa Amiin Umar, Barsiisa Tasfaayee Taaddasaatiif Barsiisa Mikaa'el Abbabaa jedhaman ta'uu maddeen irratti biyyoolessa Oromiyaa himanii jiran. Godina Lixa Shaggar aanaa Aadaa Bargaa keessatti waraannii fi milishoonni bilxiginnaa dararaa uummata irraan ga'an jabeessanii itti fufan. Jaalbilisee sabaa dabalata qabdi. Uummata akka dararaniif murni bilxiginnaa waraanaa fi caasaa isaa erga uummata keessa babbaasee hawaasni miidhaa fi goolama malee nagaa hin arganne. Godina Lixa Shaggar aanaa Aadaa Bargaa magaalaa Magor keessatti milishoonni teessoo barattootaa mana barumsaa keessaa kan guurratan yoo ta'u bitootessa 8/2023 milishoonni kun dargaggoo maqaan adda hin baane daandii irraa qabuun warshaa simintoo Magor cinaatti ajjeesanii naannoo Obshoo bakka Xabal jedhamuun beekamutti gatan. Magaalicha keessatti waraanni faashistii baay'inaan bobbaafaman dhuganii machaa'uun halkan rasaasa dhukaasaa waan bulaniif ummatni ganama loon babbaafachuu sodaatee loon isaa hidhaatti oolchaa jiraachuutu himama. Akka jiraattotni magaalaa Magor dubbatanitti waraanni faashistii sabaa wal qooduun meeshaa walirraa hiikuu fi walii abboomamuu diduun hawaasa keessa deemuun
saamicha reebichaa fi doorsisaa nyaachuu gaggeessaa jiraachuu dabaluun addeessaniiru. Egaan daawwattoota keenya kabajamoo har'aata biyyoolessa Oromiyaa irraa oduu keenya dilee sa'aatii kanaaf jennee qabannee dhiyaannee asuma irratti goolabna. Qophiilee keenyaafan waliin